Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi jaalalli bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a kan laallu wantoota icciitii 5 kan jaalalli dhiiraa keenyatiif guyyaa guyyaan barbaachisanii fi yeroon waan kana dubartoonni goone jaalala keenya cimsanii fi jaalala keessatti jijjiirama guddaa fidan kan jedhu ta'a. Hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. So gara mata duree keenyatiin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoon hojjannu yeroom sun isin bira mallattoo notificationii sun tuquu hin dagatinaa. Ammoo viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa. Jaalala gammachuu qabu ijaaruu fi mala salphaa qofa nu barbaachisa. Niitii yookaan jaalallee taananii jaalallee dhiiraa keenya miira gammachuu tame akka qabaatuu fi miirri gammachuu qabu akka itti dhaga'amu gochuudhaaf guyyaa guyyaan wantoota nu gochuu qabnu jira. Wantootni baay'een osoo jiraatanillee wantoota anam armaan gaditti isinii dha'u kun baay'ee gurguddoo fi barbaachisoodha. Guyyaa guyyaan yoo goone wantootni kun gammachuu fi jaalalli milkaa'ee akka nuuf ta'u. Jaalalli keenya gammachuu akka qabaatuu fi milkiin akka guutamu nu gargaara. Jaalala fi bultii akka milkaa'uuf yeroo hunda wanti beekamuu qabu wantoota murteessoon ni jirani. Wantoota xixiqqoo fakkaatan kanneen akka jaalala kee ibsachuu, jaalallee keetiif, jaalallee dhiiraa keetiif jaalala kee ibsachuu, waa dhoksuu dhabuu. Kunniin bultii keessatti milkaa'ina ijaaruuf baay'ee barbaachisoodha. Jaalalleen dhiirsi yookaan ammoo niitiin lamaanuu wantoota gama isaaniitiin dirqama gochuu qabuun ni jiru jaalala keessatti. Dubartiinis ta'ee dhiirris afaan jaalalaa kan ofii qabu. Dhiirris waan barbaadu jira, dubartiinis jaalala keessatti waan barbaadu. Garuu har'a kan laallu yeroo akkamitti jaalala keessatti cimsinee qabachuu dandeenya. Wantootni armaan gadii kun gurguddoon 5 yoo goone guyyaa guyyaan yoo raawwanne jaalalli keenya akka milkaa'uu fi akka cimu akka daraaru nu gargaaranii. Wantoota 5 kan keessaa inni tokkoffaan kabaja qabduu fi itti mul'isi. Jaalallee dhiiraa keetiif yookaan hiriyyaa keetiif yookaan dhiirsa keetiif yookaan abbaa warraa keetiif kabajaa qabduuf itti mul'isi. Guyyaa darbu kamiyyuu kabajaa qabduu fi abbaa manaa keetii yookaan jaalallee keetii mul'isuu qabda. Yeroonni miira kabajaa ka kennamuu fi ka jaalalleen fi kabajaa itti mul'iftuu bakka guddaa qaban. Yoo kabajaa irraa fuute shakkii fi qabsoo jaalalaa cimaa keessa galuu danda'u. Kabajaan akka oksijiinitti jaalala keessatti. Fakkeenyaa fi kabajaan jaalala keessa hin jirre jaalalli sun yeroo gabaabduu keessatti du'a. Kana mirkaneeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Yoo namni tokko jaalala keessatti waliin kabajnee yoo kabajaan waliif yaaduun waan akkasii kun jaalala keessa hin jiraanne jaalalli sun osoo isin ijaan agartanu du'a. Kanaafuu jaalala keessan akka daraaruu fi akka guddatu gochuu fi abbaa warraa keessan jaalallee dhiiraa keessan ka wajjin jiraattan kabaju qofaa miti akka kabajan itti mul'isa. Lammaffaa yeroo hundaa akka isa barbaaddu fi akka isa feetu mirkaneessifi. Jaalalleen dhiiraa akkati isa barbaaddu, akkati nama biraa hin barbaanne, akkati nama biraa hin laalle sirraa mirkaneeffachuu fedhu. Kanaafuu mirkaneessuu fi qabda. Isumattuu warri dubartoota yookaan niitiin yookaan jaalalleen hiriyyaa keessanii jaalalaa wajjin jirtan jaalala isaaf qabdu mirkaneessuu fi akka isa malee nama biraan laalle mirkaneessuu fi jiruu keessatti akka isa barbaaddu isa wajjin yoo taate akkasitti tolu akka gammachuu qabdu itti himi. Yaada kee addaan hin cinne akka kennituuf karaa dandeettuu hundaanuu itti mul'isi. Sadaffaa deeggarsaa fi dinqisiifannaa isaaf qabdu kenniifi. Wantoota xixiqqaa fi gurguddaa jaalalleen keessii godhu mana keessatti yoo ta'u taate yookaan karaa jaalalaatiin wakasii kennu taate galatoonfachuu guyyaa guyyaanii dinqisiifachuu deeggarsa isaaf qabdu itti mul'isu itti himu. Haala kanaan sarpiraayiz godhu waan ati na gooteef galatoom ka jedhu dinqisiifannaa fi deeggarsa yeroo wajjin jiraattu
gochuu fi qabdaa jechuudha. Kun akka jaalalli keessan milkaa'u akka jaalalli keessan cimu isin gargaara. Arfaffaa itti dhiyaadhu. Fakkeenyaaf akkamitti itti dhiyaatta yeroo addaan turtanii wal argitanii nagaa gaafadhu, hammadhu, harka fuudhii, konkolaataa keessa yoo kateettanii jiraattan taate harka qabadhu, akka yaaddu itti dhiyaadhu jechuudha. Qaamaan itti mul'adhu. Wanni kun amma nu ijaan hin agarru garuu jaalala keessatti keessumattuu miira dhiirotaa miira jaalallee keessanii qabuu fi hedduu gargaara. Yeroo addaan baatan dhungadhu nagaanii nagaa taa'ii hanga wal agarrutti jedhini kaata gaariidhaan itti dhiyaadhu. Wantoota kana yoo goote jaalalli iddoo guddaa siif qabaa sirriitti si jaalataa jechuudha. Shanaffaa yaadiif yookaan dhiifama godhiif. Jiruu kee keessatti yeroo tokko dogongoruun ni jiraata. Waa hunda godhu dhiisuu dandeetta. Dadhabdeefaa yookaan wanni wayii si rakkiseefaa yeroo tokko wanni akkasii uumamuu ni danda'a jechuudha. Jaalala keessatti yeroo wanni akkasii uumamu dhiifama godhiif yaadiif. Yeroo hundaa wanni hunduu akka barbaadaniin namaan deemu jechuudha. Kanaafuu akka jaalalli keessan cimuu fi yaadii fi dhiifama godhii fi waan inni kanaan dura wantoota gaarii inni kanaan dura si godhe yaadadhu saniini itti himi. Haala kanaanii yoo ati yaadde fi akka ajaa'iba kan si jaalarree hordoftoota koo wantoota naan olii dubbadhu kuni milkaa'ina jaalala keenyatii fi gumaacha guddaa godhan. Wantootni biroos jiraachuu ni danda'u garuu wantoonni ciccimoon ka baay'ee barbaachisa ta'an jiruu keessatti kanneen anammaan olitti isinii hime kana. Hordoftoota koo jaalala dhugaa qophii har'aa qabadhee fidee jiru fixeen jira. Viidiyoo kanaan dura ilaaliin yoo kataa hin taate iskiriinii irratti kun isinii ba'a viidiyoo lamaan kan keessa ka barbaaddan laala. Ammoo chaanaliin keenya kun akka guddatuu fi sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo lakkifnu akka yeroo sun isin bira ga'uu fi mallattoo notifikashinii sun oni godha. Viidiyoo kan laayikii gochuu hin dagatina. Ispoonsara keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galatoomfannaa. Hanga viidiyoo bira wal agarrutti nagaa.